teessanii ati bilishee biyya ormaa jirta bor biyya galta maal abbaa keessanii achitti wal loltu maaliif sanyiidhaan wal qooddu daangaa kee kamsitti darbi moo daangaa kee kamsitti darbite eessatti wal beekta biyya ormaa jirta dhiigni keessan tokko Itoophiyaadha sin maaliif kutaadhaan wal qoqqooddu biyya ormaatti ati kana nuufaa ergu waaqayyo abbaan keenya fannoo isaa qabadhu alaabaan kee isaa addunyaa irratti inni si mul'isa dhufaati waaqayyo fatii of qopheessi Itoophiyaa harka kee waaqayyo tolkaasii Adeeksee eegumsi kee waaqa koo jalaalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokko namiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Hundumti keessan kiristaanonni lafaaf bakka jirtan maraatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti waaqayyo guddaadhaaf galatu akkam nagaa keessan. Egaan arjummaaf dhiifamni waaqa keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa eebbitoloota abboota keenyaa hunduma keenya faana haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyo akkam nagaa turtan jirtuu nagaa keessanii egaa baga jala bultii ayyaana abbaa keenya Fayyisaa Addunyaa Madaanii Alamiitiin nagaan geessan. Egaa guyyaa boruu 27 guutuu addunyaa irratti ayyaanni abbaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan Madaanii Alamii jechaan Fayyisaa Addunyaa jechaadha. Madaanii Alamiin afaan Giiziiti. Kanaafiyyuu afaan Amaariffaatiin immoo Ya'alam Madaaniit, afaan Oromootiin immoo Fayyisaa Addunyaa jedhama. Guyyaa boruu kana sirriitti kabajama jechaadha. Egaan naannoon ani jirutti na guddise kan ogummaa kana naaf kennee bakkan har'a jiru kana akkan gawanna taasise abbaa koo Madaanii Alamiidha. Uumaa koo Fayyisaa koo isadha. Fuuldura keessan kana kan dhaabu kan akkan dhaabbadhu kan na taasise immoo kan seeraan na guddiste mana amantaa Madaanii Alamii aanaa Ginda Barat magaalaa Kaachii keessatti argamtu barattoota dilbataa achitti guddadhee mana amantaa sunitti achitti jechaadhaan nama ta'e as gahee jechaadha. Galanni ulfinni waaqayyo guddaadhaaf haa ta'u. Egaa waggaa waggaadhaan dabrii koo biyya koo hafiin beeku bara nagaruu nan hafe innis maaliif yoo jettanii baay'ee guddaa kan nama gaddisiisudha. Asumaan wal qabsiisee kana guyyaa irraa kana kan barannu isumaanis wal qabsiisee waa tokko isiniifan jira. Ayyaanni abbaa keenya Madaanii Alamii kan bara kana biyya keenyatti haala duriitiin kabajamu jechaadha. Dur namni illee bakka dhaabbatu hin qabu sirriitti magaalaa Finfinnee fi iddoo garaagaraa irraa deemsi afuuraa achitti ni gaggeeffama. Dhalattoonni biyya sunii deemsa afuuraa qopheessanii gara achii ni deemama ture. Barana garuu haala nageenyaatii irraan kan ga'e biyya keenya deemuun hin danda'amu jechaadha. Sababii isaas biyya sunitti baay'ee komaand poostiidha. Namni haaraan yoo argame hamma ajjeefamutti illee ni gahama jechaadha. Kanaaf biyyi keenya kana taatetti achi deemuu hin dandeenye jechaadhaanis. Kanaaf sababa kanaatii fi waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabbana isaa nu buusee biyya keenya nagaa nu fuudhee Itoophiyaa nuuf yaadatee bara dhufummoo gammannee jennee akka bakka jirrutti kabajnu abdiin qaba. Biyya garaagaraa keessatti bakka ayyaanni kun kabajamu Itoophiyaa keessatti biyya garaagaraatti iddoo otoo hin kabajamin illee bakki oolu ni jira jechaadha. Egaa waaqayyoon nu haa yaaddatuun siniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Kanaaf anis biyya koo kanatti na guddisee dabriin itti eenyummaa koo bare hafu kootti baay'een gadda jechaadha. Ani baay'ee tokkoon gadda. Egaa dur yeroon achi jirutti barnootaaf osoo achiin hin bahin iyyuu yeroon achi seeraan tajaajilu barnootaaf illee dhufee inuman deemaa ture jechaadha. Kutaa ogbaruun ture kina xibab kifilii kan jedhamu jechaadha. Sanbat timirti beetii keessatti tiyaatiraanii diraamaa garaagaraa walaloo waan nuti hojjannee hin jiru jechaadha. Galgala har'aa kana waazeema hunduu ija koo fuuldura dhufa jechaadha. Nuti yeroo sun mana amantaatti kan tajaajilu hunduu jechaadha. Inni hunduyyuu hafee inni hunduu darbee har'a garuu haala hin taaneen sagantaanis qophiinis homtuu hin jiru. Barattoonni dilbataas hin qopheessanii namni dhufuus hin jiru. Egaa guyyaa boruu tarii taaboonni isaa yoo bahee namuma argameen taaboonni bahuu danda'a jechaadha. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Egaa waaqayyo nu haa yaaddatu jechaadha. Waaqayyo
Kiristoos asuma wal qabannee jechaadha wal qabsiisneeti biyya keenya Itoophiyaa keessatti waan ta'aa jiru baay'ee tokko nama ulfaata jechaadha. Amma gaa waraanni bakka guutummaa Itoophiyaatti labsameera. Egaa Itoophiyaadhaan wal lolaa jirti jechaadha. Egaa Waaqayyo Gooftaan keenya akka gidduu galee akka nu araarsu bakka gidduu galeeti jechaadha. Gidduu galee warroota wal lole kana warroota keessattuu naannoo Tigraay kanaa fi Amaaraan sirriitti wal qabaniiru. Ammarra caala namoonni Tigraay sun immoo Amaarotaan sirriitti fixaa jiru. Gaa Waaqayyo gidduu isaanii galee isaan araarsuun jira. Immoo waan hin jedhuun qabu jechaadha. Kanaafiyyuu irra caalaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti akkuma dhagaa jirtanidha. Waan isinitti himuun qabu dhugaan isiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa nama dhukkuba jechaadha. Baay'ee nama dhukkuba. Ijoolleen abbaa fi haadha malee hafaa jiru. Haati manaan abbaa manaa ishii malee haati ijoollee ilmaan deessee dhabaa jirti. Abbaan ilma isaa dhabaa jira. Abbaan haadha manaa isaa haati warraa abbaa warraa ishii dhabaa jirti. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha jechaadha. Seerri bara biyya kana garatti deemaa jiru baay'ee nama ulfaata jechaadha. Kanaaf hin beekoni bakka Waaqayyo bichaan qabbana isaanuuf haa buusu. Egaa warroonni amma keessattuu jechaadha warroonni amma lola kana bananii keessattuu naannoo Tigraay kun uumamuma namaarraayyuu adda natti fakkaata. Hin beekoni bakka cikkaanii isaanii garaa jabinni isaanii baay'ee ulfaata jechaadha. Viidiyoo tokko argeen viidiyoo sun jechaadha maal isiniin jedhu bakka dubartoota jechaadha wataadara warra booji'an keessaa dubartoota illee lafarra foqoqsu jechaadha. To viidiyoo sun isinitti agarsiise baay'ee isin gaddisiisa jechaadha. Baay'ee isin gaddisiisa. Kanaaf bakka haalli isaan itti uummata fixaa jiran jechaadha bakka haalli isaan waan isaan taasisaa jiran baay'ee kan nama gaddisiisu. Baay'ee kan nama dhukkubu jechaadha. Biyyi keenya Itoophiyaan kana taate jechuun harka ishee waaqatti balleessitee addunyaa guutuudhaaf kan kadhattu Itoophiyaan nageenya dhabde jechuun ammoo nama haa dhukkubume. Kadhannaan abboota keenyaa kadhannaan qulqulloota dhagaa boraafatanii baala goggogaa nyaatanii fixeensa arraabanii warroonni kadhatan mee maal haa gaddan. Biyya kanaaf kan wareegaman an akka abbaa keenya Abuna Phexros mee akkamaa ta'anarra mee maal haa jedhan. Baay'ee ulfaata maatii Waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa. Hundumti keessanii bakka jirtanitti bakka jirtan hundumaa irratti amantaa keessanii nadaraa Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyotti bu'aa nagaa nuuf buusi. Biyya keenya nagaa nuuf taasisi jedha. Biyyi nagaa ta'u malee warri biyya alaa jirtanis yoo biyyi keenya nagaa taate malee eebba biyya kamitti deebitu. Biyyi kun nagaa taatu malee ko isinis har'a dhuftanii hojjettanii biyya nagaa hin taane taanaan biyya maalitti dhuftu? Achumatti haftu jechaadha. Ollee kan gallu hunduu biyyi nagaa yoo ta'e jechaadha. Hundumti keenya iyyuu akkasitti kan wal barsiisnu. ኢትዮጵያ ታበጽ እደዊሃ ሀበ እግዚአብሔር ዘትብል አምላኬ አድነኒ ዋድነኒ ማይለ ጸላይ ወጸር አቦኒ ኬኛ ከት ጀዱ ጀቻለ ኤጋ ኪታብ ቁልቁሉ ራኩማ ጅራ አቦኒ ኬኛ ሃሉማ ካናኝ ኑፍ ቀዳቱ ቱሬ እኒ ሁንዱ ሀፈ ሁንዱ ወለሉ ተጀቻራ ኢትዮጵያ እጆቿ ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች። እንዲም እያለች ትጸልያለች። አምላኬ ሆይ ከሰይጣን መከራ ከራብ ከቸነፈር ከሁሉም ከስቃይ አድነኝ ጠብቀኝ እያለች ትጸልያለች። ግን ያ ሁሉ ጸሎት ያ ሁሉ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እጆቿ ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት ትታ ሁሉም ወንድሙ ላይ ተነስቶ ዛሬ ወንድሙ ላይ ክላሽ እየደቀነ ወንድሙን እየገደለ ወንድሙን እየተበቀለ በጥላቻ መንፈስ እየተያየን ዛሬ ይሄው እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ዘረኝነቱም ከፋ ሁሉ ነገሩ በዛ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ይሄው ተበጠበጠች። ለዓለም ጸልይ እናት ሀገር አይ ተባለላት። ዋቀዩ ከነ ጀላኑ አባሱ
Itoophiyaan harka ishee waaqatti kan bal'istu turte. Itoophiyaan waaqayyoon kan kadhattu turte. Garuu Itoophiyaan kana hunda keessa adda taatee guyyaarraa Itoophiyaan akkas taate Sooriyaadhaaf biyyi Itoophiyaan biyya nagaadhaa biyya waaqayyoon sodaatu namaaf gaddu jedhanii Sooriyaan biyyi Iraaq Yaman kan jedhaman kun biyyi isaanii keessatti warri Sooriyaa keessa jiraatan biyyi isaanii waraanaan magaalaan isaanii yeroo dhumuu isaan gara Itoophiyaatti godaananii as jiraachaa turan ammas jiru. Biyyi nagaadha jedhanii har'a garuu eessaan biyya kanaa bahuu kan nama jechisiisudha kan nuti dhageenyu kan nuti agarru hunduu kan baay'ee namatti ulfaatudha jechaadha maatiiwwan waaqayyoo. Nama beeknu meeqatu ajjeefame nama beeknu meeqatu hidhame nama beeknu meeqatu bakka buuteessaa dhabameera maatiiwwan waaqayyoo. Biyyi keenya Itoophiyaan dhukkubsatteetti nama dhukkuba. Waaqayyo araara isaa nuuf haa buusu waaqayyo nageenya isaa nuuf haa buusu. Waaqayyo nutti araaramu jechuu qabna jechaadha. Maatiiwwan waaqayyoon baay'een gaddi jechaadha baay'ee nama gaddisiisa. Har'a kun gaarraa akkasitti jirra burummoo maaltu akka ta'u hin beekamu. Keessattuu biyya nani dhaladhe keessatti baay'ee nama gaddisiisa. Uummanni jiraachuu dadhabee uummanni bahee galuu dadhabee namni sa'aatii 11 dabarse sa'aatii 12 namni dabarse bakka wayii ajjeefamu wayichi buutiisaan argamu jechaadha. Baay'ee kan nama gaddisiisu jechaadha sa'a kana keessa yeroo ammaa kana keessa jechaadha. Eenyutti iyyanna waaqayyo bichaan nu dhagahuu danda'a gara waaqayyotti iyyachuu qabna waaqayyo yoo nu dhagahe jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisa maatii Kiristoos baay'ee namatti ulfaata. Egaa waaqayyo gooftaan keenya biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuuf haa godhu. Kan miidhamu immoo kan sin ajaa'ibu kana keessatti jechaadha yeroo ammaa kana namni hunduu diina mana amantaa keenyaati jechaadha dhugaan sin jedha. Poolitikaadha waan garaagaraatiin mana amantaa keenya camadanii qabaniiru jechaadha. Kan balleessuu barbaadan kan tapha keessaa baasuu barbaadan mana amantaa keenya jechaadha. Maal yeroo baay'ee argineera waan ta'e ka'ee foohoo jedhanii ibidda qabatanii kan fiigan mana amantaa keenyatti jechaadha. Ammas karaa kanaan kan miidhamu mana amantaa keenyaati jechaadha. Mana amantaa meeqatu barbadaa'aa jira ammas naannoo Amaaraa keessattis naannoodhuma karaa amma juuntaa jedhan kana jechaadha waraanni Tigraay jiru kana karaa sun mana amantaa balleessaniiru. Warroonni waraanni mootummaa immoo waraanni Tigraay mana amantaa keessa meeshaa dhoksaa manni amantaas rukkutamuu qaba. Beeti kiristaaniinis diigamuu qaba meeshaa waraanaatiin rukkutamuu qaba. Akkas jedhanii dubbatu jechaadha. Gurra kootiin hin dhagee. Argitanii gidduutti kan miidhamu kiristaanuma manuma amantaa keenyaa. Kanaafiyyuu waaqayyo nu haa yaaddatu. Waaqayyo mana amantaa keenyas nuuf haa eegu. Badiinsa mana amantaa keenyaa amma arginummoo nuti yoo dura banne nu wayya jechaadha. Kanaaf maatiiwwan waaqayyoo maatii Kiristoos hundumti keessaniyyuu egaa waaqayyo hunduma keenya akka arjummaa isaatti akka dhiifama isaatti nu haa yaaddatu. Warri biyya garaagaraa jirtanis bakkuma jirtanitti biyya keessan Itoophiyaadha. Kadhadhaa dhugaan siniin jedhe biyya ormaa teessanii warri sanyiidhaan kutaadhaan wal qoqqoodanis mee achuma teessanii afaan keessa walitti hin badiina dhugaan siniin jedha. Sanyiidhaaf kutaadhaan achi teessanii ati bilishin biyya ormaa jirta boru biyya galta maal abbaa keessanii achitti wal loltu maaliif sanyiidhaan wal qooddu? Daangaa kee kamsitti darbe moo daangaa kee kamsitti darbite? Eessatti wal beekta? Biyya ormaa jirta. Dhiigni keessan tokko Itoophiyaadha sin maaliif kutaadhaan wal qoqqooddu biyya ormaatti? Ati kanadha biyyi keessan biyya keenya akkas godhe biyyi koo akkas godhe biyyi koo akkanadha biyyi kee kami? Biyyi kee samiirra yoo beekte nama kiristaan masqalii uffattee kutaadhaan kan wal qoqqooddu. Aadaa kee safuu kee nama siin eegne hubachiisi. Ofii kee immoo aadaa kee kabajadhu. Eenyummaa kee naannootti dhalatte sun kabajadhu. Saba kee jaaladhu. Saba kee waan xureessurraa of qusadhu. Saba kee kunuunfadhu. Saba kee jaaladhu. Nama saba kee tuqus immoo sabni koo akkasidha. Saba koo hin tuqin jedhiin. Kanaan achi sanyiidhaan kutaadhaan wal hin qoqqoodin. Kiristoos Itoophiyaadhaaf qofa dhufe Ameerikaadhaafis biyya jirtaniifis dhufeera. Kana malee Amaaraadhaaf Oromoodhaaf as immoo Tigreedhaaf eenyu Guraagee Walaayittaa maalidha jedhee addaan nu qoodee dhufee nuun fannifamne nuun fayyisne jechaadha. Nuuf hin duune akkasitti.
Kanaafiyyuu of eegaa warra kana ta'aa jirtanis jechaadha biyya biraatti. Dhugaan isiniin jedha. Biyya achitti baay'ee nama gaddisiisa. An biyya keessaa fi achitti zarraaf. Baay'ee nama gaddisiisa. Walumaa galatti egaa Waaqayyo hunduma keenya haa yaaddatu. Akka dhiifama isaatti nutti haa deebi'u, nutti haa araaramu. Dhugaan isiniin jedha. Kanaaf egaa dhiifama dubbii koo keessatti waan hin taane yoo dubbadheera ta'e dhiifama naa godhaa. Miira keessa galeeni. Kanaaf egaa walumaa galatti Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa nuuf haa yaaddatu, nu haa jajjabeessu, nagaa ta'a. Waan hin jedhuun qabu kanarra baay'ee nama gaddisiisa. Egaa Waaqayyo akka arjummaa isaatti akka dhiifama isaatti nu haa daawwatu. Haati keenya Dubroon Maariyaam biyya waadaa isheetii Itoophiyaa nuuf haa yaaddattu araarsummaa isheetiin. Ergamoonni Waaqayyoo marsanii nu haa eeganii, mana amantaa keenya nuuf haa eegani. Qulqulloonni wareeggamtoonni kadhannaa fi eebba isaaniitiin nu haa eegani. Egaa jajjabaadhaa, jaalalli nu gidduudha akka hin dhabamne wal jajjabeessaa nagaa ta'aa isiniin jedha. Egaa Waaqayyoo nagaa nu haa godhu. Guyyaa boruu immoo sagantaa biraatiin wal agarra. Guyyaa irraa kana kaleessa laayiviin seenna jedheen ture. Yididiyaatu obboleessi keenya barsiisaadhaa qonqixxeessaan sa'aatii 3:00 waan qabateef walirra hin buusnu jedheen guyyaa har'aatti dabarse. Kanaaf ani immoo guyyaa har'aa seenuu nan danda'a waan ta'eef sa'aatii 3:00 irratti na eega. Kanuma isiniin jedha. Inni gara biraa immoo sagantaa bareedaa qabadheen dhiyaadha jedhee yaadaa jira amma. Hundumti keessan barachuuf qopheessaa, sheer godhaa, laayik godhaa. Warroonni haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa maqaa Waaqayyootiin jechaadha. Egaa warroonni sanbeetuu birratti na hordofaa jirtan hundi keessan immoo karaa yeroo garagaraa karaa keessaas haa ta'u karaa garagaraa si bira jirra. Waan qabnu yaada keenyaan waan qabnuun humna keessaniinis maallaqa keessaniinis si deeggaruu barbaanna. Warroonni naan jettan nama hedduutu jira. Egaa yeroo dhiyootti namoonni na deeggaruu barbaadan waan na barbaachisu tokko ni jira. Ani kanaan duras ifaan dubbadha jedheera. Namoonni hedduun bakka karaa garagaraa fayyadamuudhaan waan garagaraa taasisanii namoonni garagaraa waan garagaraa ni guuru. Ani garuu waan barbaadu sun namni ani kiristaana jedhu namni ani na kabaju na jaalatu nama hedduutu waan barbaade nutti himi kan naan jedhu hedduu jira waan ta'eef jechaadha. Waan na barbaachisu jira. Sagantaa kana sirriitti bareecha isin biraan gahuutti waan na barbaachisu jira waan ta'eef warroonni na deeggaruu barbaadan ammaa kaastanii dubbisuu barbaadu waan hunda isaaniittan himaa yeroo dhiyootti. Kanaaf waan na deeggaramu jira. Dhugaan isiniin jedha. Viidiyoo kana akkattan isin biraan gahu osoo argitanii hundumti keessan hin boossu jechaadha. Keessattuu amma fooyyessaan naa fooyyaa dhufe malee Waaqayyoof galanni haa ta'u akkattin isin biraan gahu. Maaliif kanan jiru mana kiraati isiniin jedheera. Achi keessatti jechaadha. Laayitii hin jira miti ibsaa dhabeen ibsaa ampuulii garagaraatti fayyadameen sanbooda ibsichi immoo bakka taa'u dhabama yookaan immoo silkiin bakka taa'u ni dhabama waraabbamuuf wanta hunda son qarrazee isinitti agarsiise baay'ee tokko hin boossu jechaadha. Akkattiin asiin gahu aarsaa meeqa keessa darbeen akkanas gahu ammuma kanayyuu jechaadha. Kanaaf waan hundammoo mijeessee haala gaariidhaan isin bira gahuun barbaada waan ta'eef egaa waan hin taanettuu qarshii keenyan dhangalaasnaa. Kanaaf immoo namni immoo yoo nama ta'e immoo nama bira nama dhaabbatudha waan ta'eef isinitti himaatii warroonni na deeggaruu barbaadan bilbilli koos kanadha. Kanaanis teelegiraamii fi waasaappiidhaan na dubbisuu dandeessu. Egaa walumaa galatti amma ammaatti kan nu faana ta'e maqaa Waaqayyoo kan kabajame nuuf haa ta'u. Guyyaa boruutii kaasee immoo guyyaa boruu ayyaana guyyaa boruu maal akka ta'e maaliif akka kabajamu wajjin barachuu dandeenya. Kana malee immoo guyyaa yookaan hojja dureedha kaasee tartiiba sunirra jechaadha. Waan cimaa baranna jechaadha. Sirriitti of qopheessaa isanii baranna jechaadha. Kanaaf ammaaf kan nu barsiise maqaa Waaqayyoo kan galatoomee nuuf haa ta'u. Nagaan biyya keenya Itoophiyaadhaaf haa ta'u. Dhumarratti mee nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaadhaaf kan jedhu faarfannaa dhuma koo wajjin faarfanna jechaadha. Nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaadhaaf nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaadhaaf nuuf haa ergu Waaqayyo abbaan keenya eeyyee nuuf haa ergu Waaqayyo abbaan keenya.
Harka ishee waaqayyootti isheen ol kan kaaste abdii ishee hundumaa isa taasisatte cimtee dhaabachuudhaan waaqayyo waammatti soomaaf sagaduudhaan uumaa ishee kadhatti eeyyee nuufaa ergu waaqayyo abbaan keenya biyya abboota keenya biyya qulqulloota dachee qulqulleetti kan wareegamtoota biyya takla Hayimaanoot kan abbaa Phexrosi eebbisee si uume gooftaa Iyyaasuusi eeyyee nuufaa ergu waaqayyo abbaan keenya biyya waadaa taatee dubroo Maariyaamiif haadha isaasiif laatee waaqayyo siifi kadhannaa Maariyaamiin ati ni jiraatta hundaa oliif teetoo kabajaan mul'atta eeyyee nuufaa ergu waaqayyo abbaan keenya. Fannoo isaa qabadhu alaabaan kee isaa addunyaa irratti inni si mul'isa dhufaati waaqayyoo fatii of qopheessi Itoophiyaa harka kee waaqayyotti ol kaasi ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን ቸሩ አምላካችን። አንቺ ቅድስት እናት የአቤሜሌክ ሀገር የጊዮን መፍሰሻ የተቀደስሽ ምድር ክብርና ሞገስሽ ይመለስልሻል። ቀድሞ ያከበረሽ መቼ ይተወሻል? ይላክልን ቸሩ አምላካችን። ኢትዮጵያ ታበስ እደዊሃ እደዊሃ በእግዚአብሔር እንዘ ትብል አምላኬ ንጽረኒ ዋድነኒ እማይል ስእላይ ወፀር። እግዚአብሔር አምላካችን ኢትዮጵያን ሀገራችን ይጠብቅልን። waaqayyo gooftaan keenya biyya keenya Itoophiyaa nagaaf jaalalaan nuuf haa eegu. Isinis nagaataa biyya jirtan maratti nageenyi keessan haa baay'atu. Nagaan ijji nagaa wal nu argu. Waaqayyo nama boruu nu haa jechisiisu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa nagaan ta'a kabajamaa ulfaadhaa. Ergaa koo hunda fudhaa, barnoota koo hunda fudhaa. Waaqayyo narra bulee dubbateera. Hafuurri qulqulluun hunduma keenya nu haa jijjiiru. Nagaa ta'a. Ijji nagaa wal nu argu. Galatooma.